Ana dedo ganna dab qallat. Maqaa tiktokii beektaa? TikTokin fayyadamtu sinoo TikTokii banattee ta'ee hin beeku. Hin banatti. Hin banatti wanan banatti maqaa sirra deebiime maqaa sirra deebii. Asma Abbaazinaaf jedhamti. Asma Abbaazinaaf. Jedoo. Okay, kon ka sirgira amma Abbaazinaaf jedoo irraa jaalalleen kee waggaa lama jaallattee inni si jaallannaan itti quuftee dhiifama sii gochuun barbaada siree rakkoo qabu. Yoos jala jiraattee olluu seenii yoo hin jiraanne immoo eenyuun goonuu waanuma guyyaa baarii ta'anii ganuuni sirrii miti warra isin ergu seenaa ka ana miti. Asma Abbaazinaaf miti maqaa siin akka babbadaa'u maqaa sirra deebi'e ammas ibbo. Oh, maqaasi ane yo otuma kamte ne ramba do an to kuma go maqafi. Eenyu netti maqaansi? Asma Abbaazinaaf. Asma Abbaazinaaf godina Jimmaa Aanaa. Aanaa dedo. Eega si dhiifte waggaa meeqa? Erguma deemte reebja shawwee gaatti bakka mannatti dawalinaan jette. Bilookii si goote? Miskiina kana rakkitu wallaahi rabbi siyaa. Bakka mannatti dawalinaan jette erguma deemte. Wajjin teesseetaa biyyatti siidhaa waliin. Mana barumsaatti xiqqoo bakka nan sodaadha beektaa baay'ee waan jaalladhu achuu baay'ee nan sodaadha. Baay'ee nan sodaadhan ture inni sana bakka tarii sanuma keessa tarii al tokko jaalli kunis gowwaa nama godhi beektaa. Isa inni wajjin taa'u kana waan sodaadhu bakka sababa kanatti fakkaata. Narqaa bade amma. Itti buuteetta takkaatti buuteetta. Wallahi ilaalin takkaatti hin buune. Okay. Maallaqa ergeette moo biyya laageentee dhimmeette biloo fuudhuu? Biyyi maalaageetti mana bilootti jechuudha naannoo Zoridde. Wallahi jedhe irratti jaallattee ati? Lakkii ibba wallahi hin jaallanne. Okay, hayaati viidiyoo bani. Okay. Maallaqa ergin jennee ati? Mabruk kemudian kawat tinggal. Kawan akan tiga hati bego, abang nak keting kawat dua, jalan dua kawan jalan dua. Malah ke kawat tembe gitu, nabani welcome. Wallahi tak kawat tembe. Okay shi, cara fayyadamne ayat video ban. Cara fayyadami wajib wani sin sin age suwaye dolle cameraman inni waraba akka carrar guden desi. Warronni moy si beektan usheeretti no godhaati jolleen dedoo keessa. Dedoo ganda kam? Ganda kara somba gumodam. Daf kallar magal. Ates ato. Kallar ato ko gadi. Daf kallar. Dedoo no maichur. Ati Finfinnee jiraata isi dedoo takka jaallatte. Inni dhufu tiga gadi. Biyyan ture kayanii agusana biyyan ture betta agusana biyyan ture. Okay. Haye jedhi himme carraa kanatti fayyadami mee waan jette jedhi himme. Aduka wittu yaatana. Waan akkam akkasini maal taatu jechuudha la. Garaanke maal yaada utuu si argachee yaada moo arguun feetu moo maal yaada ka garaanke? Namni tokko gua galma nama jibbe ofirraa nama fageettee nama biloo ku yaanii bakka baay'ee matti dhaga'ama ture. Amma garaanke maal yaada? Maal jechuun ni barbaada? Osoon argadhees baay'ee natti tola garuu erga moodi deemtu ni taatee bakka maalin godha gara. Namni tokko osoo argite dhiifama gootaa fi dhiifama gooteetti hin deebita. Habibi. Baay'ee malee osoon arginu dhiifama gochaa kan jira amma gaa tun argee moo akkamitti dhiisale. Baay'ee jechuun isatiin si bilootti dhiifama gooteetti hin deebita jaalalatti. Eka bi tapi argadhe wallahi. Eishi. Baay'ee wallahi tun argadhe. Mucoo turte. Ani karoora akkasii baay'ee wajjin bahaa ture eegammoo achi deemtee ji'a shanan tokko geesse booda bakka na biloottee na dubbachuu didde. Waadaa si seente qabdi biyya rabaa gaafa deeme ittiin dalagatee dhufaa wal fuudha waatiin jette qabdi. Takkaa waan akkasii waadaa waliin galle.
biyya rabaa gaafa deemtu situ Gede gaggeessu. tinggal barat boleh raga deh. Jara tani. maatiin makka geesse garuu obboleessa fidee geesse Maal si jette yeroo deemtu maalan si godhe? afaan egaa takka lamoo addan baanu osoo biyya alaa miti osoo biyya ormaa dhaqee addan baanu jettee booda isaas immoo jirutti Yeroo biyya laa geessu haala bilbila fayyadamuu sitii dogoggora ta'e moo dhimma fayyadamaa siraa kaasu Katteedhaa miti dawalaan ture lakkoo adii mucaa tokko qabadhee godinaa wayii qabdi godinaa dubaraa wayii. Fudhadhee katteedhaatti dawalaan ture ittiin isaa bakka ture. Godinaan si bakka ammaa inni hayaatoo viidiyoon mana dhaggeeffatu. Kaa tokko si kennee. Godinaan si bakka ammaa inni. Jamiilaa lamti Jamiilaa san jedhamti karaa manchoodha sin. Jamiilaa san eega biyyaa baate waggaa meeqa Jamiilaan? Jamiilaan amma biyyumaa itti. Okay. Ishi namni biraa namni isii beeku jira biyya laatii namni isii intalatti mucachuu beeku. As keessa moo? Gifti dedoo wallaaltu yoo dangalchaa. Gifti dedoo beektaa? As keessa waan jirtu nu. Hin beeku lakkanoo. Okay. Nama intala isheedhaan wal beeku nama biyya laa jiru beektaa? Tiitooki baay'ee fayyadamu eenyu man jamaale beektaan reefi Suuraa si qabdaa? suuraa simu suuraa sin qabu no silkee dheen bitadde addisii askichi Suuraa waliin kaasuu qabdu? biyyatti lakki silkii ma guddaan qabanne no mana barumsaa ogummaa barachaa ture silkii guddaa hin qabanne no. Okay, akkamiin si argeen sittan deebisa sun argee akka itti sitti deebisu hin beekamu. Akkamiin arguu danda'a? Nam bilbila utuu bilbila naa kennitti sila wallahi tun arga dhikiboo abbeeta beesa maal jeen sitti maa bilbila si akkamiin argadhare? Asxaan sitti deebisa. baay'een isa ture silaalle Himan fayyadamti turte? isin moo ima fayyadamti turte booda kan ammoo himacha isin cuftee bakka silkiin qaxxaatti dabalee kan hojjetu. Okay, bilbila siisa kan suudii beektaa? Bilbila teeddaa? Bilbila kan qabachaa turte garuu ammaan jijji inni ifteeran isa. Maqaan talatti giftii dedootti irra deebii maqaa sitti giftiin dedoo ijoollee si biraa sana beekti. Irra deebii maqaa si. Asmaa abbaa zinaab aanaa dedoo gan bada qollaa deegee gara sun baggummoo gargadiitti. Asma giftii dedoo asmaa abbaa zinaab beekta. Asmaa abbaa zinaabi aanaa dedooti. Jaalallee isaa turte eega biyyaa baate biroo keessa goote. Ani immoo walitti araarsa. Beektaa? Giftii dedoo beekta moo hin beektu? Giftii dedoo si gaafadhaa hin barbaanna. Eenyu naa kennite lakkoofsa naa kennite lakkoofsa kiisuu isa suudii beektaa? Cufaadha ni amma cufaadha. Beekta turte garuu? Beeka garuu cufaa ture cufaadha ni. Sibiilootti kasarii cufaa bilookii goote. Kan nama biraatii dabalee dhabe. Wayye beektaa mucaa beektaa? Sombo gummoodhaan argamanii dabqallaan sombo gummoodhaan warri simbira muuziqaan jiru cufame. Jara bira. Sombo golloodhaan naannoo kami? Sombo gummoodhaan naannoo kami? Naannoo iddoo garuu sombo gummoo gara gadi karaa Sombo gummoodha ka dabqallaa masgida sombo. Hayaatiif baazinaaf beektaa moo beektu ati? Hayaatiidha moo asmaa jedhaaranne? Asmaa abbaa zinaab. Asmaa abbaa zinaab kan dhiyeenya suudee rabbi yaadatte san. Yoo inni suudee Simu kawanoo. Okay, mucaan si biraa sun ijoollee gara keenyaati miti maanni si cinaa jiru sun.
Gimana gue jalan? Saabitoon godinaa tokkummaa ni wal beekanne. Isuma kamaa inni dabqalla miti ijoollee dabqallaati bara. Yaa. Saabit. Saabit na beeka sirriitti bara yoo ati wallaalte firii doorottu isa beeka irraa gadi dubbii keenyaatti. Maqaa keetti mika sakiinaa sabiyyaatti mika giiftii didoo isatti si beeka sittiinaa sakiinaa mukarramuu birqeetti maqaa keetti. Na beekanii tarii ani qaba hidhannaa wallaalan malee. Jechuun maqaa kee yoo itti maqaa keetti mika isaati beeka kanatti yoo maqaa koo sakiinaa dheedhi yoo maryamaadha jedhi yoo akkasii yoo akkasii yoo jedhi. Ayyeessa dhiisiyyuu amma mucattii obboleessa dhiiraa hin qabdu mucattiin obboleessa dhiiraa irraa natti himi. Ijoollee taphtaa godha gaayis. Obboleessa dhiiraa? Obboleessa dhiiraa hin qabdu. Haa ta'u ijoollee naannoo keenya. Ni dargina moo? Qabdi xiqqoodha garuu obboleessi baay'ee maqaa isaan beeku malee. Ati haadha manaa keetiiti moo jaalallee keeti? Akkoo biratti guddatte intalattiin akkoo biratti guddatte. Akkoon eessa jiraatu? Akkoon gara kara cuullaatti ol dhufanii dubbee kanatti maal jedhama iddoo? Ani booha gada dooga'utti nan beekaa bibi cuullaanis ganduma keenya malee karaa miti naannoodha malee sun. Kanuma sana akkoo biratti guddatte siin. Tiktookiin banannee eegasuu dhiiratte. Hin bananne maqaa tiktookiin hin beeku banachuu dandeesse garuu akka argee hin beeku na tiktooki irratti. Ijoollee taap iskiriin godha. Kan obboleettiin koo asmaan jirti isiidha moo jedhee nuufee barre. Ani isa teedhaatu kana utuu obbolaa himte yookaan fi naannoo jaraanatti himte sirriitti hin beeku amma asmaan danuu. Obboleessi maqaan eenyuuni? Baay'ee waan hin jaalladhu hamma dheesitti ni moo? Dirba? Garaana nyaatte walla. Amma lakkoofsa bilbila siiduu kennu. Akkasiin na jaalatti duraa jechaan ture nama diddeetuma bakka naannoo biratti. Waa wajjin Jechi kun firaankii godhaadha moo? jetteetaa biyyatti garuu. Maatti. Abdi Samaruddin hin beektaa Saabit hin beekaa Samaruddin Aabis hin beektaa? Samaruddin Aabis? Hin beeka kan inni si bira jiru sun ijoollee jarri gaaliif fa'i. Nan beeka. Ijoollee taap iskiriin Kanas ollaa inni kan mucaa obboleettii kootiiti isa hin gaafattu ree ijoollee inni naannoo keenya mucaa obboleettii kootiiti bara. ofii jaallachuu yaaddeemu. Duruma bilbila jiru dhufteeti giif. Waan gaafatutti. Hundi jara. Isuma kaa mucitti jara bira jira waan mucitti naannoo keenya kaa mucaan Samaruddin kun kan keenya kanaafuu jara bira jira finfinnee jira waan ta'eef gaafatuufanii. Asma abbaasin beektamu hin beektu giiftii dedoo. Ani boos mandanuudha yoo obboleessan isin ta'an akka keenyayyuu asmaan. Asma abbaasin barbaanne isii dhiyoosuu dhiiratti. Abboomti zinaabuyyuu naannoo keenya lamatu malee jiran. Asmaa qaburee isaan lammaan sun. Asmaa qabanii. Kanaaf jechuun ati firoomaa falmatta ofii mucaa fudhachuu barbaadde moo kana nyaatta? Ifti. Miti ani lakkii wallaahi sanaafi miti oo qabrii gurguddoo. Samaruutti maddeena samaruun dhiisinaan jedhu. Maaliif dhiibta? Samaruun eega dhiisisiin jedhe wantichi hin ta'u qo'e samaruun gaafadda. Hin ta'u waan Erga isa ni jaallatu. Isa ni jaallatu. Yoo wada gurbaanis jala deebiteetti duriyyeen. Yookiin kan sana caalu kan sana caalu waan hambaa akiraatti si fayyadu itti masitti nan deebisaan jedha tamma si lubbuun biyya lafaarra jirtutti hintaluma natti biduu dadhabu qabate. Dhuguma kan biraa wayii rabbiin nuti laala. Kanuma akkasii sana bakka si buuseesi bakka fi arraanfatti sana hidhaa maleetiin. Yoo wana woomuma fungee wayitiin mucaan bareedaan kun cinqamaara abboo gaarii si jira dhiise. Tokkuma sitti ni malaame ijoollee nan gaafadhaa fi tokkummaa fooloo godhi lakkoofsa isaa fudhadhaan yoo mucatti arge siin hima. amma wanti gaafadhani biyyatti waa jejjettee taa viidiyoo cufatanii roozi asii ariyatamta viidiyoo cufannaa. Jirte sillee baradhu viidiyoo isatti si benna nuti. Moo haadha koo ani sa'aatii kana ni qabee hidhadheen taara seete moo? Ani haajaa keessan.
kayak sih mah pula kayak gini kumne mah tigon nani kabama wagame ka fayya silan woi Kanaaf ammoo nan imne ammoo shaadaa qabanneerraa biibi. Gifti. amma wasi gafat Ada sama itu satu. Fira. kirabit Hukum ba? Wallaahi jira kan mucaa wasiila kootiiti sama. Itu fayyadam. eh Oh, ada apa itu? maat Silki ke isa wasa apa itu fayyadam tunjuk. eshi Kesan nuar gime. hayye sini nakuma miti garu Saabita akkamitti wallaalte silaatoo ijoollee dabqallaati mucattii. eh No mucatin be buka ada pelan tadi mau aku mama aja. Ati garuu qaata biyyaa baate waan ta'eef hin daga. Samaruun is naan jedhe boon barbaadanii itti dhiisee dhanniyyuu. koya me abdi wasi gafat dan taratti da wali waji jetteta Esi. waji jetteta waji Eh? internetti wali waji jetteta Waa kam. kam wajira mu jetteta Wallahi laazimiin jedhe nan turaa dem baay'ee jaadha waan ta'eef ittuma dubbachuu turaa dem. maal gote jaalatte akkam godhaa turte yaani Isa kan najjeesayyuu isanatti buqqaa tokkummaa koo. wucaafsi yakkite waggaa meeqa jaallatte Waggaa lama wayii man jaaladhe. Daree keessatti yoo namni na dhiisee bee yoo dhufeen duratti bee ba'a. harkuma irra baafatte teessee ma waan goote reewwata kanaaf si galaafatte gadhee gara biloogii si goote bar Harkuma irra buufachuun sodaadhaan rabbi harkuma irra buufachuun sodaadha. inni hayi maal jaallatte re Boleettii Muniiraati. Baay'een jaalladha waan ta'eef sodaadha. Gifti dira qoy. aboo gifti ittiin ofirraa muniiraa beektaati muniiraa Eh? muniiraa nama jedhamtu beektaa Muniiraa eenyuuti? kan eenyuti gifti Jira abbaa muniiraa zinaab asmaa jennaan obboleettii qabdi. abbaa zinaab muniiraa abbaa zinaab Obboleettiin Muniiraa miti abdiidhaati. Yoo duraan deemte waan ati gaafu ati guyyuma tokko taappii wayii hin jenneen lakkii boo wallaahi hin jenne. maal inni jaallatte waan goote jechuudha waggaa nama jaallatte waan goote fakkeenyaaf Jaalala biyyaan beektametti gaa jaalala biyyaa fi. Matanii qaaman sanaa tokko Qoy manin meetii ittiin midhaaru miskiin. Miti godhadhu. Na jalaa bayi biroo na jala jiraatte beektaa na jalaa bayee maal inni jaallatte waggaa lama re Jaalisiin biyyaa kun gaa yaanii ittumatti qonna sodaachifti. foolii akkumatti qabdee nan sin jaalladhe dhaanii turte kanatti sin jaalladhe jedhaa turte nokkun viidiyoo Nan cufachuu jaalladha. danda'amu Mataan argaa badeen iyyuu sam taa'ee gaabbaa jedhama. akkamitti jaallatte jechuun nan jaalladhe dhaanii tamaa akkamitti jaallatte meenatti hime Wajjin barachaa ture si safara si bakka nan beeka beektaa godinaa biratti na dhaquu argee ture. ijumaan argitee jaallatte moo akkamii nan jaalle kan addanaa baase ka ijaan ilaaltee jaallatte Godinaa koo tokko safara akkasii jira ture bakka achirratti dhaqee intalatti kaanaaf fixxiin jedhanii. ishii sii fixee ishii naa fixee ishii Amma si fixaanaan jedhee asumaan bakka tumatti naa ta'u haa ta'u. aha Jaaluma qubna karaa dhugaa jaallachuu asumaaf itti kenneen. aha Inna sana gaa dhugaa mana jaallatee booda kana immoo waan hin taate wallaalle waan bakka hin deemee akka caarraa waan. si jaalla dhugaa si jaalla si jettee wasitti himte warra wata biraa waliin goone miti yaadii jaalala keessatti Kakattiin natti himti waan biraa waan nama biraan qabu maal jettee kakattiin natti himti waan tokko rabbi naa qayyare wanti qayyareette. okay amma waa ishii qobaadhaa qobaatti ati fi qofee wal argitanii beektu qobaatti bakka namni tokko hin jirre wal argitanii beektu qobaatti mana qobaa keessatti qobaatti Lakkii boon argine. Guyyaa tokko mana shaawee dhuftee waan haaraan taa'u. Mana shaawee dhuftee guyyaa tokkummaa. aha Qamisiin koo adiidhaaf wambarii takka haaraan taa'u jettee didde. Asumaan bakka Firaansii godhaara bulbuchi kun.